Hooggantuun dhaabbata gargaarsaa Ameerikaa Samantaa Paawer adda bilisummaa uummata Tigraay lola naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti adeemsisaa jiru dhaabee naannolee lamaan sana keessa akka bahu gaafatan. Samantaa Paawer karaa Tiwiitara isaanii akka ibsanitti adda bilisummaa uummata Tigraay waraana isaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa baasee mariitti deebi'uu qaba. Hooggantuun kuni adda bilisummaa uummata Tigraay lola naannoo lamaan irratti taasisan ummanni 250 buqqaanii rakkoof saaxilamaa akka jiran himaniiru. Namoota buqqaan keessaa 136 gargaarsa nyaataa dhiyeessuu eegalleerras jedhaniiru. Torban darbee hooggantuun gargaarsaa Ameerikaa kuni mootummaan Itoophiyaa deeggarsa gara Tigraay akka hin geenye akkasumas hojjettoota deeggarsa namoomaa danqeera jechuun himataa turani. Dhaabbilee misoomaa Ijipti naannoo Tigraay keessa jiran irratti miidhaan waan dhaqqabeef Ijiptii mootummaa Itoophiyaa himatte. Naannoo Tigraay keessaa industiriiwwan jajjaboon kan dhaabbummaan isaa Ijiptii ta'ee sababa lola naannoo Tigraay keessatti godhameen miidhaan irratti dhaqqabeera. Tigraay keessa kan turan itti gaafatamaan dhaabbilee misoomaa Ijipti kan ta'an Ali Al-Saakt akka ibsanitti abbootiin qabeenyaa Ijipti naannoo Tigraay keessatti hojii misoomaa irratti kabobba'anii fi warshaaleen hedduun achi keessaa ijaaraman doolaara Ameerikaa miiliyoona 40 kasaaran. Baatii Jaandabre keessaa dhimma kana laalchisee qaama dhimmi isaa laallatu waliin karaa imbaasii Ijipti ka Finfinnee jirutti walga'iin godhame osoo irratti waliin galamiin adda bahamee jedhani. Kanaafis itti gaafatama isaa kan fudhachuu qabu mootummaa Itoophiyaati jechuun himaniiru. Ijipti himata kana hadhiyeessitu malee dhimma kana irratti gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti jedhame hanga oduun kun qophaa'etti hin dhaga'amne.